maal jechu teessan akkasii dhimma biraa ayyaan irraa yoo qabaattan ayyaan nama sintuutu namni ni beeka garuu hinaaffaan akka isin godhu malti hinaaffaan dhukkuba guddaa hinaaffaan jechuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota keenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Akkam nagaa qabdanii jirtanii jajjabaatanii bagana jiraattan jecha nutis alhamdulillah rabbil alamin jirra. Galata rabbii gaafuma fatiyaalleen mana siidii bitee akkana waliin haasawinee waliin taphannee qofallu. Viidiyoo biraan jiru viidiyoo isin maru maaliif anis xiqqootiif kafaan qabee jira. Garuu har'aan tana dirqamnee xiqqoo waa'ee arifurra dubbannaa jennee isin beeksisnaa jennee as baane. Akkuma isin beektan osoo nuti gammachuu waliin nu dhaabbattee teenyuuta biraan hordofte hordoftoota kiyya. Tabiraa barana dhaluma ofirraa dadhabne taan ustu taaniin nu eegala dhaluma nurratti hammaattee barana rabbii naafeetii tubbal gizee haasooyinu sagaleen keenyaa qabbanoytuudhaan saniif akka dhalaa nu laallattiin saaba. Takkaallee nu laallatteetti harkaallee wal geenye sin beeknu garuu dhalaan humnittisii mana arabaa dhokatteetuma lallabuu taate asuma jaarsan mana namarraa dadhabne tiyyagaa ustu ammas hanaaniin nu eegalee ilillistus hanaaniin nu eegalee akkasii hanaanis walli akka ilillitti milkaayattee yaada qabdiin se'a. Garuu manaamin hanaan taayilli rabbiin godhee fi nasiiba atis gaa akka ilillitti milkaayattee naguma rabbi qilleensa irra harkee bar qilleensa irra wanti maal jedhan dhukkeerraa rooban kaasin jedhan rooba keessa dhukkeen kaasinii hanaan tiyya ililli rabbi godhee fi garuu isin milkooytus na achitti teessis siifisin obboleeyyan siifin hima siifililli takka garaagarummaan qabdan gaddaan hojii teessee ililli noojin itti ka'uu turte har'ammoo tumsa ililli godhattee mabrook ililli mabrook maarree garuu tasanii itti dhiisna ka ililli dhiisi garuu ati xiqqoo qaanfaddu gadduma geeli jettee asii wajji nyaannee ayyaa wajji nyaattee maal jettee har'umaa intaluma nikaa godhaddee jee harfoon as baanaan garaa hin qabu jettee as baate atis. Garaa qilleensaa tokko agartee mas baate garuu xiqqoo qaanfadda. Maal masaa dhalaan bismillah maamataan nu nyaattani. Intala ganaa jaarsa see hojii fiifuu takka jaarsa gatteessee mana tokko keessa oofatee hin galle mana si keessa oofatee hin ta'in jaarsa wajjin maalumaatti hoo'isaa baatee asii harfoofiin garaa qabaa harfoofiin manaamaan garaa baratte. Aslan na harfoo walitti deemaa itti barnaa fi harfoo walirraa deemaa. Eessaan itti deemte asubnallaa itti fakkaatte. Astaghfirullah. Isi fi harfoon maaliif walitti deemame? Dheerinaani. Dheerinaani yoo ta'e malee si fi harfoon amalli keessan samii fi dachii. Ati akkasitti iyyitu lallabdu sani harfoon nama qabbanawaa sani miskiina sani ati guddoo sani harfoon qallaa kan. Eessaa walitti deemtan obboleetti. Siif fakkaate. Garuu siif fakkaateeti qaamnillee homaatiin qaamni alagaadaa jette Oromoon garuu xiqqoo namni waan kabachiisus waan jaalachiisus amala isaati. Dura amala fi namni sirreeffata tolfateeti akka namni nama jaalatu ta'a. Ati ammoo qilleensa irraa kana maraattu dura tasgabbaa'ee fi mataa keetiif tasgabbaa'ee jaalala akkanaa miti kun jaalalaas miti. Kun waan biraa namarra kaa'u malee jaalalti yoom namni nama jaalate akkana godhata qaalitti xiqqoo qaanfaddu. Xiqqoo maaliif kalee sii fi ayyaa wajjin nyaachuu turtanii sallaali. Yoo harfoo jaalatte san dhimma keeti garuu jaalla bira kuttee baraati garaa hin qabaaf jechuu jirta. Saan nama jaalachuun numa jirti ooma jiraati nama jaalachuun ni beeyta manuma kana keessa waliin jirraa mire gaafa naaf harfoo nama lama wal jaaladhus numa beeytaati. Numa jirti isinis. Egaa isinis numa jirti mire gaafa nuti haflaa godhannee qalabatiina godhatus numa jirti. Rafu jirti yeroo sana amma hirribaa kaati. Eegas booda garaan sun eeguma haflaan qalabatiinaa godhe booda garaan dhufe. Eegas booda maanis baddi. Laa barisiin borcee san garaa seete irra laaliin agarteemi borcee san garaa seete. Amma sanga isin hojii deemuu jirtanii hanga wal jaalachuu jirtanii isin rafuu turte. Nikaa godhate jennaan hirribaa dammee.
Saniifuu ammallee rafii obboli. Hirriba sanii si wayya. Maaliif? Hirriba sanii si wayya. Maaliif jettee bultii namaa jeequuf ijaajin. Garuu yoo ati niin jeeqa jettes bultiin ayyaanii fi arfa akka jeeqamu miti. Maaliif? Ganaa ijoolleen tun bismillah jettee bultiis in eegalle nikaa haa godhamu malee bismillah jaanii bultii isaanii oowwaa sana eegaluuf deemanii niillee isaanitti wanti taa'ee jettees ta'uu hin dandeessu. Gufaata taa'ee ta'e rabbiin gufaata sirraa haa qabu garuu hin taatu. Maaliif ijoolleen tun wal beekti, wal qoratteeti, wal laalteeti, wal qaadimattee eegas nikaas wal godhattee waa hunda wal harkanii. Aslan nuti jaalalaan walitti dhufnee jaalalaan bultii ijaarrannee malee garaan walitti hin dhufne takkaawwa dubrummaa walirraa balleessinee walitti hin dhufne jaalalaan. Sana tunteen bar warri bara akkana qilleensa irratti yuukkuun bar duukaa jaallaseete bultuun bareeddu kana laaquuf. Dhalaa waan daddabni joofis kanuma. Magaalaa tana keessa irra hedduu nama bultuma bareedduu jaarsaaf jaallatti gizee harkan. Akkanumatti za'u jaalii seenaa. Akkasuma na jiraachisa janii yaadan. Garuu namni lama hoolee dhufe jaalalaan waa tolfateeti malee. Akkaabaluun ta'an hin jirtu. Akkaabaluun sirbaa morma nama jallistii jaal. Maaliif akka ayyaanni ta'a dura if laalii if matuma kee kana agartee mi gamaggamii ani akkamii haala kanaan namni na jaalataa ijii matuma kee kana if laali. Ayyaan akkuma agartu amalaa fi haalaanis nama takkaa. Akkuma haala sitti akka amala sitti nama akkasaan harkattee maaliif ayyaan takkaa sagalee si ol kaafattee illee dubbattee sin beektu qabbanootti akkuma agartutti akkasuma jiraachuu ture ni beektaas amala ayyaan. Namni haalaaf amala isaatiin nama jaalachiisa. Malee akkanumatti naguma rabbi iyyee maraatee namni na jaalatan gubbii gati. San maraatummaa ja'anti. Maraatummaa dantaa agartee maraatummaa dantaati. Si haa gargaaru garuu xiqqoo qaanfadhu. Waan biraa dhiisii garaa zeettu garaan kun ka akkamii haala itti himaniin tolaa garaa kanaawu. Garaati har'a dubbachuu jirtu kun akka astaghfirullah garuu. Jechuun yoo dhugaan garaa qabaattee inni garaatti godhe gaafanni manguddummaa namatti ergee yaame maaliif ditti? Miidiyaarra maqaan hambuusinii jeequba qabdaa miraatiis. Waan kijibaatire yaame nama itti himatee. Silaa garaan sun jiraatee haanaanarra afaan kamiin guutuu. Waan halal hin ta'in akkamitti ol baatee himattiu. Ani waan na dhibusan dila kana nyaara haadattee qaanyi wallaaltee safuu wallaaltee nuti bar amantiin keenyaa kana nu hayyamu. Amantii keenyaa miti oromummaa keenyaa kana nu hayyamu. Oromummaan safuu qabdi. Hayi isin akkamii dubar oromummaa keessa jirtu islaamummaa keessa jirtu maali isin tana keessa hundaan guuttannere safuu oromummaan qabdu san hin qabdu. Oromoon safuu qabdi yoo afaan guuttattee waan akkanaa kan ol baatee iyyitee hinti. Akkaataa garuu isin akkatti beektu isii beeka. Garuu suuta ejjadhu maaliif arraan tan haayinaa arifuudhis ni baha inshaallah. Haqa qabu haqni isaa ni baha. Maaliif waan maleetiin deemuutti hin jiru haqa isaatti isa baasa isa. Ati immoo yeroo arifoon haqa isaa baase atis hinaaftu beeki. Atis ni hirkatta. Akkuma naarabaa dhokatee iyyitu sanii miti as bahii dhimma qabaattu koottu ni beeyta mana kanas. Arifoon waan balleessee jiraate himadhu akka nama tokkotti namni siif bara rakkoon jiraanna. Garuu shira yaaddanii siifi nama si fakkaatu shira yaaddanii arifoon hinaa jettanii ayyaaniif arifoo addaa baasnaa jettaniiti maallaqa baastanii nama hiisistanii kaan isaa si deeggaree. Baga hiite obboleessa kiyya baga hiite maarree ayyaaniif inni walii malanii warra jettan san rakkoo teessanii rakkoo guddaa isinii qaba. Fayyaan qabdaniif laala. Garuu arifoon ni baha inshaallah. Ayyaaniif arifoon waa takka isaan hin dhorku bultii isaanii bareedduu itti dhaqanii ni jiraachuuf ta'anii inshaallah biiznillah. Maaliif shira yaadutti hin jiranii garaa qulqulluun jaalala qulqulluu wal jaalataniiti bultii bareedduu ijaaruu deeman. Warra moo isin naguma rabbi qilleensa irraa kanatti jechaa ooltan immoo lafatti hafu teessani. Booda ija kamiin arifa fi ayyaan gizee bultii bareedduu eegalan maal jechu teessani? Akkasii dhimma biraa ayyaan irraa yoo qabaattan. Ayyaan nama sintuutu namni ni beeka. Garuu hinaaffaan akka isin godhu malti. Hinaaffaan dhukkuba guddaa hinaaffaan jechuun. Saniif follaanaa ayyaan irraa dhimma qabaattan immoo. Kottaa dhimma ayyaanaa qabdan san isii gaafadhanii jirti. Kun asuma jirti. Bakka isin jirtu dhimma irraa qabaatan kottaa gaafadha. Malee jaalala arifa fi ayyaan isin
isin naqu isaan lamee wal taanaan laala isaan lamee wal taanaan maaltuma isaan galchee bakkee isin fuutuun jirtu ayyaanii fi arifoo jidduu bakkee hin qabdan isin maaliif isaan lameen wal jaalate isaan lameen wal ta'e ijoolleen tun jaalalaan turteetii wallaalteetii naaf taasiif hin taajaanii akkasitti waliin dhufan maashaallah raajaa ammas ijji haamtuun bareedaa miti maashaallah raajaa isin warri hinaaftanii akka maraachuu jirtan isis rabbi isin haayiru yoo hinaafaatates rabbi isin haayiru keessanis warri dhufa guyyaa eeggatanii dhufa kanamaati namni hinaafu rakkoodha dhukkuba garuu maashaallah raajicha ijji haamtuunis bareedduu miti hanaan atis keessa jirtaa dhaggeeffadhu atis kaa'ummaa akka keetii rabbi si haayiru. Namoo akka fakkaatu harkataami atis kaa'ummaa akka keetii rabbi si haayiru hireen qooda rabbiiti ijoolleen tun rabbuma waliif fide hin gubatinaa warra hinaafaan isin gubu jiru ganama si lalqaanfadhaa xiqqoo namni maal isin hin jaa namni maal naan jaan hin beektan isin maal naan jaan nama wal jaalatu jidduu seenuun jechuun bari haasidummaafis tiidha. Nama lamee wal jaalatu jidduu namni seenu haasida jaama haasidummaadhaa kun waan biraan qabdu saniifuu ijoolleen tun inshaallah isin addaan baanyatanii eegaa waltanis addaa boof hin ta'anii jaalalti isaanii jaalalti zalaalam rabbii ayyaanuma balaa tanas fidee ayyaa balaa tokko ittiin finne ayyaanni fi arifoo wal jaalataniiti ayyaan intala naamusa qabdu intala kabajaa qabdu intala qabbanooytu arifoof rabbiin kanneef kannaasaati arifoodha arifoonis akkasuma ilma naamusa qabu akkasitti ayyaaniif kanneef rabbi waliin qoode isaan lachuu isin immoo irra hinaafaan isin gubdee keessan dhabdanii qilee seenaa siifanaanis akkasi dhaamsa kigee isinii fi aartanis aaruu baatanis isinii beeka garuu ani waan nadhageeyameen dubbadhe ijoollee kanarraa dhaabbadha. Isiniif gaa nurraa gabbaa warri immoo arifoon akkami jira eessarra jira maal akkami boof deemaayii akka horattanii akkamii jettanii nu gaafattan. Walumaan laallee dhufnee fatihaa amma biraa dhufne jechuudha. Walumaan laallee dhufnee viidiyoo sanis viidiyoo ammaan xiqqoo duraan gaddisee ture ilaaluu dandeessanii akkasitti waa'ee dhaamsa kana arifoon ni baha. Arifoon ni baha inshaallah naaf achitti. Hanaanii fi namni akka hanaanitti yaadu jiru immoo ni haafaa seeyanii arifoon ni naaf inshaallah. Yeroo gabaabtuu keessa bahee gartanii tamam. Ni baha inshaallah. Arifoon nama qabaa alhamdulillah namni hedduu ka isaati. Asbaanillee miidiyaarra mul'achuu baatanii deemu jiran dhimma isaati. Dhimma isaati deemu jira. Ni baha dhiiraan nama baasaa dubbisaa fixu jiranii baarfaanis deddeemu jiranii dubbisaati jecha garuu viidiyoos yoo booda gizeenni boo dhiyaatu siniif maruu malanii inshaallah nuti immoo waan quba qabnuuf asbaanii isin himne arifoon ni baha inshaallah du'aayin jajjabaadhaa daawwattootaaf hordoftoota faamilii jaalalaa ayyaantuub fatiyaatuub hundi keessanuu daawwattoota walumaan qabna du'aa imaan jabaadhaa arifoon nama nagayaati nama maskiina garuu nama harra isa hidhee borus hidhamuu ta'a inshaallah du'aa imaan nu jabaadhaa isinin jenna daawwattoota keenya isinittillee dheerannee jirra du'aa keessa nun hin raanfatina har'a deddeemaa ollee dadhabdee jirti ayyaanis assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.